dubbiyaa yaa Bashir irraa hin dubbachuu barbaada. Piippiin akka gaariitti hafarsu jirti yaa Bashir nama dura maallaqa hanga kafalamee abbaan qabeenya akka isaa maallaqa kafalee waa hundaa'u isin himee ati gartee sabboonummaa firraa mulqini biyyatti isin galini sabboonaa fakkaadhuuti keessa taa'ee diigi keessa taa'ee nyaadhu akka jedhaniin amma dura isin himeetiin ture kalee dhufee ifa isinii baasee jechuudha afaan siyaasaati yoo kan beektu taate. Yaada maaltu jijjiirame jee gaafate gaazexee isaanii anaatu gartee jijjiirame sentraalatti olii qee jechuun anaa Itoophiyaa tahee jechuudha. Garuu maaliif warra Abiyyi mormu dura dhaabbattaree jennaan isaan Amaaraa wajji mari'achuun qabanii jedhe. Meelaan namicha faallee sentraalatti olii qeeti haal hiree fi murteeffannaa sun hin deemsisuu jemee intervii isaarra deemaa dhageeffadha. Haalli muree murteeffannaa hiree addi bilisummaa Oromoo durnuunjuu sun hin deemsisuu amma dubbiin naa galteetiin Oromiyaan tunuu biyya sabaa sablammiiti jee sabaa sablammii hunda haammachuu seenne. Sabaa sablammii kana Abiyyumaatu haammachuu mirga qaba. Amaaraa wajjis mari'achuuf Abiyyumaan mirga qaba. Tigree wajji mari'achuuf Abiyyi mirga qaba. Eeltiraa afeerratee gartee Tigree fichisiisu Abiyyuma qofaan mirga qaba jechuudha. Milaggaa sammuu faarsee bulaa tanalla. Waa hunda Abiyyumaan mirga qaba. Oromoo marroo dirribaa mari'achuu hin danda'u nama birooti wajji. Maaliif akka isaan jedhanitti isaanirratti mariin haraan Jaawar Maamman mari'achuu hin danda'u. Ka mari'achuu danda'u Abiyyuma. Meelaan waan tana waan isin yaaddu. Eega Itoophiyaa taatee Itoophiyaatti gartee sentraala taatee oliite nutis bar Itoophiyaa taaneeti zamane kaasee faa wajji haasa'u jirra yoo siin jaan duuba deemii teemaati. Dhugaadhaa baga dhuftee bar nutis Itoophiyaa taaneetti Tigraay faa wajji mari'achuu jirra. Jarri sunis Itoophiyaa mi way diina Ameerika moo Ijipti moo Suudaan moo kan wajji haasa'u jiran biyya birooti. Ilmaanuma Itoophiyaatiin eega sentraalatti oliite hiree murteeffannaa eega kan dhiiftu taate Itoophiyaa taatee jechuudha. Itoophiyaa eega taate. Itoophiyaan tun Amaaraa keessa jira, Kambaataa jira, Walaayitaa jira, Soomalee jira, Sigale, Tigree jira. Amaaraa kana keessa isaan Amaaraa kana arrabsaniiti diinota keenya siin jedha. Duuba akkamitti Amaarachi baaftee Itoophiyaa ta'uu dandeessi? Amaaraan diina jecha akkamitti Itoophiyaa ta'uu dandeessi? Kijibdu nuti si jala beena warri siyaasaati gartee maayyimii hoolayyii PP kana iyyisiisi Sigale. Akka bitamtee nuti dura osoo ati interviin dhufin Oromoo si himu. Sigale. Saniifu ummanni keenya gartee hin dogoggorina namni bitamee jira san gubbarraan hayyoonni Oromoo wal tuffataa wajji mari'achuu furmaata jecha Shimallisii fi jecha Abiyyiiti jechuu kun sigale Hailuu Gonfaa irra waan barreessee dhaqa laala way tokkummaa dhabuu jee mucaa du'e san ichi kaayes ka tokkummaa si dhorke eenyu sigale ka gartee waboon akka Tanzaaniyaatti mari'anne akka gartee araarri sun hin buune ka godhe eenyu Kawaan kana dhiibbaa godhee maritti nama hunda fiduu danda'u eenyu ka humna qabu ka baankii harkaa qabu ka taankii harkaa qabu ka aangoo qabu eenyu mootummaadha sigale Jaawar Maamman gurra lamaan quba qabateetii kun Kilimanjaaroo hundarra bahee iyyeemi nageenya je Kilimanjaaroo faarsee bulaan suuraa isaa tan inni Kilimanjaaroo irra bahee iyyesan fuudhanii hanjamaatti godhuu turanii maraatee gaara keessa deddeemu jira jedhanii nageenyummaan gartee warri PP faarsu kun juu kun kami nagaya barbaadu warri PP faarsu kun juu kun kami kanaan ala waan siyaasaa wal dhabe siyaasaan furmaatatti kennan hayyee siyaasaan ni mari'anna jee uggii uummanni wajji gattaa'e marroo dirribaa afaan qilleensa mootummaan keessa to'attu keessa deemee lubbuusaa kennee nageenyaaf jecha uummata kanaaf nageenya haa bu'u jee mootummaa bira dhaqe sigale hoggii mootummaan waliin mari'atuu didee ari'e sigale mee nageenya kan feene eenyu yoomsan qofa taayyee dandayaa kan nageenya haa bu'u jee ministeera nageenya arreesse jira mana hidhaan jiru cubbuudhaan hidhamee hidhaan jiru akkamin nagaya buusi naan jettaa akkamin nama dhageeffadhu naan jettaa akkamin mari'adhu naan jettaa jee mana hidhaan jiru taayyee danda'a mee kan nageenya kana dide eenyu yoom tana qofa joollee nagaya filattee sanyiidhaa wajji galte mana hidhaanii dhagguuranii har'a joolleen sun kaan amata 10 amata 15 amata 20 itti murteessanii joolleen sun abbaa gadaa tuulamatti waraqaa barreeffattee nuti nagayaan gallee nagaya barbaada gallee kunoo nu hidhaanii kaan nu cafaqanii kaan mukan nu dachaasu jiranii jettee joolleen sun abbaa gadaa bira waraqaan isaanii hin jirtu mee naa himime warra nagaya filate akkam godhu jiran diiyaaspooraa asii paaspoortii deebisee jaartii asii qabu hunda hiikee hiriyaati yaa halal diiyaaspooraa asitti hafe haram jee gartee jaartii hiikee
qaallicha kana wajji dalayna jee hunda akkam godheme arraa amma gishee bakka jiru namni beeku jira garasuutu wanti nama bakka inni jiru namni beeku ni jira leencoo baatii bakka inni jiru namni beeku ni jira amiin jundi bakka inni jiru namni beeku ni jira warra gartee isinii wajji dalayna jee harka kennatee galeen siyaasuu jira beeku sanyii nagaasaa ka waraana hangas gausan ripelola hidhatee kasi gartee buqqee mootummaa kana gale nagaya barbaanna jee gale waraana kana buqqisee khatti kenne sanyiin sun bakka jiru shurrubbeen bakka jiru eenyu beeku sigal ni jirraa footoo takka takka asirratti gartee poosti godhan marroobaatu gaara taa'ee nu kofla janiiti ni jirraa poosti godhan malee mee gartee warra nagayaan gale akkam godhu jira mootummaan kun osoo laalanii harkanii beekaa godhan yaa ummata kiyyana dhageeffadha waan kana hunda wanni lakkaa'eef akka isin yaadattanii fi lakkaa'e jarri waan hin lakkaa'e tana sirri beeka namni nageenyan barbaanne abiyyi ta'uu sirri beeka namni aangoodhaa bololee maraatee nama hunda ilmoo isaa hunda fuudhee Ameerika firraa galchee miciyyoon asitti kophaa heerumte si galee osoon ichi dhufee laalin asitti heerumte ilmaan isaa hunda firraa biyyaa baas isa ta'uu ni beeka maaliifi gartee wanta jaan isarra waa barbaadu yaan bakka agartee namicha namni dhiibuun jiru namni kuffisuun jiru paartileen siyaasaa tuni facaatee jirti abiyyumaa waa harkaa qaba bakka isuma jala galleeti biyya dhaynee waa chiikii wayii tuttuunna janiiti qabsoo ummata kijibaan gurgurachuu jiranii anaasi nageenya namni hin barbaanne daawwit ibsaa afakkeessee gaafatu gaafateeti jalaa didame mararaa guddinaa halkanii guyyachi taa'ee nageenya haa buufnu marii biyyoolessaa ta dhugaa sanaa goonu jee waywaachuu jira nageenya kadide balbala nageenya ka cufe mootummaadha sigal kagartee jaawar nagayaan jiraan najee afaan wali qabate taa'uu dhorkee qiyaamaatti baasee naayiroobii taa'uu dhorkee awurooppaa baasee eenyu mootummaa kanaa lammaa magarsaa kagartee gaafii oromoo deebifnee nagaya buufnee tartiibaan sabaa sablammii wajji jiraan nakajee kabiyyaa baasee amma kunoo awurooppaa teessisu jiru namicha kanaa jechuudha jarrimma waan hin anaa sootana wallaalaniiti mina caalaa beekan sirri beekan wanni isaan iyyaniif tokkummaa gartee marroo fi jaawarfaa wali dhufan kanaatu isaan bobeesi oromoon sabaa sablammii wajji afaan wal dhagayuu tanaatu isaan gube fannoo gartee dheengadde abiyyi jaarate jalaa fudhachuu tanaatu isaanitti bitaa ta'e tanaafi maraachuu jiran tanatti fufna abadan mariin amaaraa wajjitti fufna tigree wajjitti fufna shaabiyaa wajjitti fufna suudaanii wajji soomalee wajji ollaa Itoophiyaa san hundaa wajjitti fufti woboon hayyoonni oromootis itti fufu wala garraa miti wala garra tana ganaa namni gaqqabatee dubbatu hin jiru jechuudha namni gaqqabatee dubbatu hin jiru mari'atanii biyya bulchan malee maraataa wajji biyyan diiganii jechuudha biyya diiguudhaaf beekumsis hin barbaachisu wallaalaa akka biyyi kana aangorra keenyaan biitti hoggisuma diigamti garuu biyya ijaaruun hangamta akka ulfaattu ni arkitanii jechuudha hayyoonni kam akkatti rakkachuu jiran hagamta akka rakkachuu jiran ni arkitanii jechuudha saniifuu manni keenya waan amma gartee faarsee bulaan haareenii fi warri dabila jantiin wanti ooftu kana gurran kennina tokkummaa keessan jabeeffadha hayyoota keessan dhageeffadha itti aansuudhaan warri sirna kana tajaajilu jirtan gaachanni sirnaa warroottan qawwee asirraa qabdu poolisii oromiyaa haa ta'u raayyaa ittisa haa ta'u haga milishaa dhiitee qofaa ittiin baatutti kaadireef kaabineen hanga baatutti namichi kun xayyaara itti guuttatee jira Gaazaa shifeerri isaatu nama Itoophiyaati miti Arabi Emireetiin shifeeraa'u nama biroo gooteef jirti namichi kun badeetiin balleessa jee biyya dadiigu jira malee akka baqachuu deemu sirri beeka hogganoonni hundinuu hogganoonni isaa ka sadarkaa olaanaa ka mana biyya alatti bitatin hin jiru ka ilmaan biyyaan baafatin hin jiru lubbuu isaanii qofaan ichi tattaa'u jira gaafa dubbiin jabaatte lubbuu isaaniitiin luqqaanii isin keessaa futan warri arra gartee sirna kana itti fufa jettanii ummata fixu jirtan warri arra sirna kana tajaajila jettanii ummata rakkisu jirtan boru teessaniif rakkachuu teessan laal nyaadhu kara fira keetii gargalii liqimsii jira nuti irraan nyaatinaa jechaan jiru ilmaan ichi keessa hojjettanii ilmaan hin guddifatinaa jechaan jiru garuu karoora gartee daabloos kun isin gakkennu ummata keessan irratti hujirran oolchina ummata biraa harka kaayyadha dheeraan fedhe bakka itti dhaabbatu qaba mootummaan fedhe bakka itti dhaabbatu qaba jechuudha bakka itti dhaabbatu qaba saniifu warri sirna kana keessa jirtan warra biiroo jirurraa qabee haga warra gartee masraabeetii ji haga warra gartee narraa himiga qawwee baadhatee yaa'utti sirna kanaa jecha ummata kee hin miidhin boru ummata kanatti haftaati qaallichi kun ni baqata mangistuu Hayilamaariyaam jira
warri isaa wajji ummata cunqursuu ture eeysi jiran wayyaaniin eeysi jirti warri isii wajji ummata cunqursuu ture OPDO tana ta'an gorra jirtu malee tuun maal keessa jirti jeneraal Saamuraan faan arra ka waaqaa gaditti akka waaqatti abiyyi faan salaatuu fi turan arra maal keessa jira Biraanuu Juulaa kamma fildi marshaal jedhan fildi harshaan kunis boru akkasuma ta'uu ta'a jechuudha maaliif bu'uura ummataan qaban mootummaan bu'uura ummataan qaban mootummaan gartee namarraa dhufe hin qabne rabbi kenne rabbi qaleen hin turu sirna isaaf jecha gatii kennu hin qabu nama isaaf jecha lubbuu kennu hin qabu osoo dhiib amma waan waboon dheengadda goote gartanii rabbi jirraa radiyallaahu anhu waboon waan goote gartanii filmaata kana irratti waan goote gartanii namni hundi harkuma ol qabe milishaan harka ol qaba makkalaakiyaan harka ol qaba namni tokko ka sirna kanaa jecha if kennee du'uu barbaadu hin jiru namumatti deemee dhiibbaa godhuutu dhabame malee namni tokko ka gartee sirna kanaaf jecha lubbuu kennuu barbaadu hin jiru jechuudha lubbuu dhiisii namni yeroo kennuu barbaadu hin jiru jechuudha saniifuu sirna kanaa kana keessa teessanii sirni kun hin jijjiiramuu isiniif fakkaatte sirni kun gartee hin kutuu isiniif fakkaatte warri arra sirna kana tajaajiluuf ummata keenya gibiraan gidirsaa jirtan ummata keenya gibiraan kafalle jettanii hidhaa jirtan keessattuu harargee bahaa fi lixatti illee warri harargee lixaa warri harargee bahaa waan isin ummata kana godhu jirtan oromiyaa guutuu keessa azaabni akka haadiree harargee bahaa fi lixaan jiru jechuudha matatti sadi ummata irra murteessan harargee lixaa keessatti tabahaa keessattis akkasuma yoo waan hin kafaluu qabdu jette milishaa dhiitee kufaa kana sitti erganii kun eega asii si dhiite caantaa gartee carqii tanaan eega asii si dhiite sii gaggabe gartee masraabitii duratti nama lafaan si dhabaa jedha amma nama meeqaatu hidhaa jira meeqaatu gartee ulee isaanirraa dhukkubsatee gartee garaa itillee gale meeqaa qabri gale meeqaatu arra gartee rakkina kana hin je'amne keessa jira saniif warri arra ummata keenya sirna kanaattu raseetanii sirna kanaattu wanna taaseetanii gartee ummata keenya irra horrisu jirtan sirni kun bakki inni itti irkate Arab Imireet mustajabaa waan inni afaan arabaatiin dabarseef sirri dhagayeeffateeti gakkaa'e Arab Imireet jiruusii ganaa bakka duritti hin deebitu hoteelli Arab Imireet onee jira Dubaay namni yaa'u jiru investarri hundimma kara Singaappoor yaa'u jira sigale biyya nagaan qabne biyya yahudaa wajji dalaytu biyya ummata rakkiftu biyya cinqii jaaniiti namni investoroonni hundi maallaqa isaanii ibidda ganna quun fedhanii sigale amma kara Singaappoor yaa'u jira hoteelli isaanii onee jira hoteelli dur doolaara meeqaan bultu amma ijoolleetu gartee re'ee gurguree keessa bashannanu jira sigale kaduraayyoo nama gurgurtee ol seentee buluu hin dandeenye amma re'ee takka gurgurteetu mareeytee ijoolleen Oromootuun itti ijaazaa bu'u jirti wanni hundi gabaa dhabdee so maallaqni isaan kafalanii galiin isaan harkatanii maallaqa kafalanii sheeyxaanticha kana tursiisan hin jiru gana Raashiyaan Sooviyeet cabnaan Darginni cabe Arab Imireet cabuu jechuun daabloo sheeyxaantichi dhiiga dhugu kun ummata Oromoo irraa ummata Itoophiyaa irraa cabe jechuudha so kana hunda yaada keessa galchitanii wanni kun itti fufan qabu amma amata kana gibira dachaa isinirra dabaluu ta'an maaliif Arab Imireet maallaqa duraan cuftuu san dhiiftee jirti amma isinirratti gartee isinirratti wanta ta'aa jiran isinirratti gibira kana akka ajaa'ibaa isinirra dabaluudhaaf mariin gaggeeffamaa jirti waan isin bu'u ta'u gibira waan isin bu'u ta'u ajaa'iba gootanii saniifuu ummanni keenya wanni godhuu qabdan tokkummaa keessan jabeeffattanii ifin kaadireef kaabinee kanallee ifi qabdanii dammeeffachuu danda'u qabdan ulee inni namaan dhawutan kee godhachuu qabdaa jechuudha akka fannoomma hayyoonni Oromoo fudhatee fannoo fi godhachuu jiru kanatti akka TPLF keenya godhachuu jirru akka Isaayyaas Deengadda Abiyyi hojii dhaabbatu keenya godhu jirru kanatti sigale